السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتاكو جرى جرتونا كيساني فيوما الحمد لله أنك فيا كوتي سن اللي بكجرتنا ربي نجا فيا سن هاتاسيسو هدام مسالي من سين نتجرسي سارتي منجدنا منا جرسيسو فسون تاني تراسي كانت سنتي جرسيسو نفي نموني باين تراسي كان نجا فتاتورتني جلك أبا رنتي مي فيديو كولايكي كولا سنين جدا نموني لايكينا قولها جرتانو بايتوكو كالاتوما فادا جزاكم الله خيرا نموني كان ممالي فينقوني ميمالتو سنراك النسمي واتوكو واني سنراك النسو انجرو لايكي قولها فكينيا فيو نمني دبشاني لالي لايكي دبي لما دبشاني يوتو جراتي ماركو قبا يو نمني كومني توكو لالي لايكي دبشاني يوتي ماركو قبا maaliif laayikii natti sassattuu laayikii godhaa na jajjabeessaa ati jabduu namaati jabduu dubartii naan jettu miti akkasuma akkan jabaadhee fuulduratti deemuuf akkan dubbatti hin deebinee isinis egaa laayikii keessanii na jabeessaa namoonni baay'een na jabeessaa jirtu galatoomaa meeshaaleen irraa ajajataa jirtu baay'ee tokko galatoomaa inshaallah anallee rabbiin nama amaanaa keessan bakkaan ga'u na hataasisu kanaaf inshallah mee laayikii dhuba kana natti hin sassatinaa isiniin jedhan laayikii na godhaa akkas inshallah እና egaa tiraasii isin argaa jirtanoo tiraasiin kun bareedaadha keessatti namoota manni keessan xixiqqoo qaqalloo fayyitaate firaashii dhiistanii otoo tiraasii kana minxaafii yabbuu wajjin fayyadamtanii bareedaadha fakkeenyaaf minxaafii dhuma mana afee jiru kuni guddaa isaatiinis jira biyya keenya keessaa garuu minxaafiin kun yaanni ciminni isaa hanga kana miti sanuwaan biyya arabaatiin fidee dhufee biyya keenyas jira egaa yeroo duraa waa baay'ee biyya arabaatii guuramee galamaan yeroo tokkittiin kaargoo godhee sayyuu namoonni kaargoo godheefaniin godhee meeshaa waan baay'ee fuudheen galle jechuudha isa hamma barri salaxanee miti na asillee guutee jira minxaafiin saayizii barbaaddanii minxaafii inni kun argaa jirtan kunillee yabbuudha duwwaadhuma isaa hin afsiisaa waan barbaadan irra jechuudha na namoonni barbaadan immoo minxaafii saabbaa kaaree bittanii tiraasii kana jalatti achi kaatanii minxaafii isii haphii irra keessoo bittanii isii maaf barbaachisti minxaafii inni kaareen akkuma beektanuu baasanii yeroo hunda miicuuf maaliif ni ulfaata akka inni yeroo is dafee sin jalaan qoshashneef minxaafii isii haphii irraa buustanii bakka haala akkasiitiin fayyadamuu dandeessu saaloonii dhaallee namoonni firaashiin barbaanne haala kanaan waa baay'ee tokko namatti tola jechuudha namoonni firaashii malee kana godhachuu barbaadanis dabal feesiidha amma kuni duddubbeenis osoo garagalchee bifa biraati diimaa fi bicaa wayiiti biftisaa na bifa lama godhamee hojjetamee gara lachuu naannesseen fayyadamuu danda'a jechuudha na tiraasiiwwan gurguddaan kun yeroo ammaa kana kan carqeen isaa itti hodhamiin na bira jira fireenii hammi ta'e wahii ajajadha inshallah carqii bifa barbaadaniin itti isinii fodhee inshallah fudhachuu dandeessuun isiniin jedha ofii keessaniis ta'u maatiidhaanis ta'u baay'ee tokko aragalfiidha maaliif akka firaashii maala siimachi jajjadheellee nama rakkisu achumatti foormii godhatee bareeda gaanatti bareedeera irreedduun keessanillee tiraasii kana gaafataa turtanii xixiirraa miti kan inni hojjetame boondidiirraahi ulfeenyallee hin qabu hin ulfaatu jechuudha amma tiraasiin sun kan as jimmaan keessatti hojjetamu ni ulfaata baay'ee tokko ulfaata maaliif xixii uma argeerraa itti haranii hojjetu jechuudha isa kana immoo boondidiidhuma tiraasii hojjetamaa isaa finfinneerraa fichisiiseetanii carqee haala kanaan asitti todhee kanaaf namoonni barbaadan ajajadhaa heloo jedhaa saaliyaa immituu bira dhuftanii waan dhabdan hin qabdanuu meeshaa manaa guutuu mana keessaa mana ijaarrattanii baastanii yoomin galee mana kootti qodaa guuttadha jettanii yaaduun qabdanuu heloo jettanii bilbilumaan qofana dubbistanii waan barbaadan tarreeffattanii barreeffamaanis ta'uu sagalee lafa keeyattanii innaan an inshallah jaayiza isinii godhaa rabbii gaditti jechuudha inshallah ani isiniif jiran isiniin jedha nagaa rabbii keessan